asti miira dadhabbiin irra mul'atuuf gaafii keessa kan gallee dheetan dursee isinitti himee daqiiqaa muraasa sagalee waaqayyoo waliin barannaa wajjin qooddannaa waaqayyoon kadhannaa. Mee akkam jirtu isin iddoo jirtanitti hin jajjabaattu jireenya hafuuraa jireenyi foonii gooftaatti jajjabinni jiru akkamii gooftaa faana jajjabaachaa jirtu. Waaqayyoo hunda keessaniif ayyaana dachaadhaan haa baay'isuu jajjabinni dachaadhaan hunduma keessaniif haa baay'atu. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee gooftaa galateeffadhaa baay'ee natti tolaa baay'ee hafuurri koo gooftaatti jajjabaataan foon koo yoo dadhabellee gidduu keessanitti argamee jira. Sagalee waaqayyoo hafuurri qulqulluu laphee koo irra kaa'ee fi icciitii guddaa tokko waaqayyo irraan abarsiisanii isinii qooduudhaa gidduu keessanitti argamee jira. Namoonni ayyaanni isinii baay'atee tajaajila kanarratti argamtan gooftaan hunda keessan ayyaanni dachaan isiniif haa baay'atu. Humna hidhadhaa koottaa hidhee dursee hawwii koof kadhata koo isinii dhiyeessuun barbaada. Mee sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbiseetanii waaqayyoon kadhannee gara dubbii waaqayyoo walii qooduutti darbinaa. Kun erga ta'ee booddee waaqayyo qoree isa ilaaluudhaaf Abrahaam jedhee waame. Abrahaamis kunoo asan jira jedhee deebise. Waaqayyo Yisihaaq ilma keessa tokkicha isa jaallattu fuudhii biyya Mooriyaa dhaqi. Tulloota keessaa isa ani sitti agarsiisu tokko irratti qalma gubamu godhi isa anaaf dhiyeessii jedhe. Abrahaamis ganama bariidhaan ka'ee qoraan qalmii ittiin gubamu falatee harree isaas fe'ee dargaggoota isaa keessaa lama Yisihaaqiin ilma isaas fudhatee lafa waaqayyo isatti hime dhaquudhaaf karaa irra hin bu'e. Gaafa guyyaa sadaffaa Abrahaam ol ilaalee iddoo sana fagootti in arge. Yommus Abrahaam dargaggoota isaatiin isin harricha wajjin asuma turaa. Anii fi mucichi immoo achi garas dhaqnee in saganna. Isa booddees gara keessanitti hin deebinaa jedheedha. Waaqayyo abbaa keenya fayyisaa keenya gargaaraa keenya amanannaa keenya ijaa gaarummaa kee ijaa tola kee ijaa arjummaa kee ijaa gargaarsa kee hundumaa maqaa kee maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. Ayyaana kee nu baay'istee gaarummaa nutti agarsiistee mormitootaa fi hinaaffitoota keenya qaaneessitee humna nutti hiitee yeroo eebbifamaa yeroo jaallatamaa kana nuu kennitee fuula kee dhaabbannee akka kanatti akka si tajaajilu carraa waan nu laatteef sirraa akka barannu carraa waan nu laatteef maqaa kee maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Ammas kunoo fuula keettan argama anis sabni kees fuula keetti argamna maqaa kee maqaa Yesuusiin saatii qabnu yeroo qabnu kana keessatti dubbii keessa dhugaa dubbii keessa jiraataa dubbii keessa jireenya kennu maqaa Yesuusiin gadi nuu lakkisi. Sagaleen kee gadi nuuf haa dhiifamu maqaa kee maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Dubbii waaqayyoo dubbii ajaa'ibaa kana daqiiqaa gabaabaa isinii qooduun barbaada. Kutaa kana keessatti akkuma isin argitanii iddoo itti Abrahaam fi waaqayyoon beellama itti wal ilaalan qormaata ittiin wal ilaalan iddoo itti waaqayyo Abrahaamiin qoreedha. Kutaan kun icciitii guddaa jireenya kakuu haaraa of keessaa qabaa. Dhiiga kakuu haaraa of keessaa qabaa. Fayyina amantootaa fayyina qulqullootaa of keessaa qabaa. Kutaa baay'een ani hafuurri qulqulluun irraa na barsiisee fi kutaa baay'een irraa baradheedha. Waan ta'eefanii miidhan ittiin hafuurri qulqulluun na barsiiseenii isinii qooduu barbaadaa jechuudha. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Kutaan kun kutaa ilaaluu wajjin arguu wajjiniin waan waaqayyo nutti agarsiise wajjiniin xiyyeeffannoo kennuu kutaa gaafatudha. Kutaa baay'ee ajaa'ibaa, kutaa baay'ee dinqisiisaa, kutaa waan guddaa keessaa barannudha. Waan guddaa keessaa baranna gaafan isiniin jedhu waan salphaa isinitti fakkaachuu mala. Garuu waan salphaa otoo hin ta'in waan guddaatu kutaa kana keessaa baratama. Waa'ee arguu wajjinii wal qabatee macaafni kakuu haaraa gadi fageenyaan nu barsiisa. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Arguun maal akka inni ta'e namni ijji isaa sirrii yoo hin taane jireenyi isaa guutuun sirrii akka hin taane ijji isaa agartuun isaa sirrii yoo hin taane qajeelchi arguu yoo hin dandeenye
maal akka hin taane jireenyi isaa guutuun sirrii akka hin taane jireenyi isaa guutuun bu'a qabeessa akka hin taane jireenyi isaa guutuun irraa afaa akka hin taane sagalee Waaqayyoo nutti hima. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf macaafni qulqulluun waa'ee arguu, waa'ee ilaaluu, waa'ee hubachuu gadi fageenyaan nutti hima. Ergaa yeroo hundumaa dubbachuu jaalladhu ergaa Efesoon boqonnaa 1:8tti Phaawulostu amantoota Efesooniitiif kadhata. Maal jedheeti kan inni kadhatu? Waaqayyo ija qalbii keessanii akka isinii ibsuufan isinii kadhadhaa jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Iji qalbii keessanii immoo gaafa ifee ulfinni Waaqayyoo maal akka ta'e, badhaadhummaan warri Waaqayyoof qulqullaa'an itti darbanii argachuuf jiran maal akka ta'e hin beektu jedha. Gadi bu'ee gaafa dubbistan kutaa sanaa Waaqayyo beekuu, humna isaa beekuu, waamicha isaa beekuu bira geessu jedha. So kun hundumtuu kan ka'u iji yoo argeedha. Yesuus Kiristoos fayyisotaan isin geggeessitoota jaamoo nanaa jedhee yeroo inni ifatu argitu. Geggeessitoota jaamoo nanaa jedhee yeroo inni ifatu maalinni jarri qaroo dhabeeyyiidha jechuu miti. Ija mul'ataa hin qabanii jechuudha. Waaqayyoon kan nuti arginu ija keenya foonii kanaan otoo hin ta'ini ija laphee keenyaatiin. Yaada qalbii keenyatu Waaqayyoon arga. Waaqayyoon kan nuyi arguu dandeenyu yaada qalbii keenyaanidha malee ija keenya foonii kanaan miti jechuudha. Ija keenya foonii kanaan Waaqayyoon arguu hin dandeenyu jechuudha. Ija keenya foonii kanaan Waaqayyoon ilaaluu hin dandeenyu. Ija keenya foonii kanaan Waaqayyoon hubachuu hin dandeenyu. Waaqayyoon kan nuti arginu, Waaqayyoon arguu kan nuti dandeenyu ija keenya qalbii keenya isa keessootiin. Kanaaf Fariisotaan barsiisota seeraatiin isin gaggeessitoota jaamoo nanaa fi keessanii jireenyatti hin galtanii warra jireenyatti galuudhaaf dhufan immoo hin dhoowwitu jedhee yeroo inni isaaniin ifatu argina. Waan argitan fakkaattu garuu hin argitanii jaamaatu jaamaa argisa, jaamaatu jaamaa gaggeessa jedhee Gooftaan Yesuus yeroo itti isaan ifatu argitu. Inni kun maalni kan nutti agarsiisu dhimma arguuti. Arguun immoo yaada Waaqayyoo hubachuu wajjin, akeeka Waaqayyoo hubachuu wajjin, iddootti Waaqayyo nu beellamee arga qabu, beellama Waaqayyoo irratti argamu wajjiniin wal qabata. Yaadattu yoo ta'e ergaa Ermiyaas boqonnaa 1 keessatti Waaqayyoo tajaajila guddaa, itti gaafatamummaa guddaa Ermiyaasitti kennuu barbaada ture. Tajaajilli mana Israa'el tajaajila guddaadha. Tajaajila guddaa kana Waaqayyo eenyutti kennuu barbaada? Ermiyaasitti kennuu barbaada. Ermiyaasitti kennuu gaafa barbaadu Waaqayyo duraan dursee mul'atatti agarsiise. Mul'anni Waaqayyotti agarsiise muka ija lawuzii ture jechuudha. So Waaqayyo mul'atatti agarsiiseetu deebi'ee dhaqee Ermiyaasii waamee Ermiyaas jedhee Ermiyaasiin gaafate. Oo ennaan Ermiyaas sin barbaada maalin nanu waan argitu wanta argaa jirtu mul'anna tan argaa jirtu maalin jedhee Waaqayyo gaafannaani muka lawuziin argaa jedhe. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Maalin argaa jira? Muka lawuziin argaa jira jedhe. Muka lawuzii argaa jira. Sana booda Waaqayyo akkasittiin jedhe eeyyee inni argaa jirtu isumaadha jedhe. Inni argaa jirtu isumaadha gaafa jedhu Waaqayyo isa nan ilaalaa jiru, isa nan dubbachuu barbaadaa jiru, isa nan hojjechuu barbaadaa jiru, isa nan karoorsuu barbaadaa jiru, isa nan eeguu barbaadaa jiru argaa jirtaa jedhe. Sana booda Waaqayyotti dubbatee gara gubbaatti kakuu guddaa kakateefiitu sana booda kakuu guddaa gara gubbaa jiru sana cimsuudhaaf Waaqayyo maalittiin jedheeni wanti nani dubbadhe kun amma raawwatamutti dhimmeen duukaa sii bu'aa jedhe. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Maal ta'eetan dhimmeen duukaa sii bu'aa ittiin jedhe. Dhimmeetan sii hordofaa, dhimmeetan duukaa sii jiraadhaa ittiin jedhe Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Erga waan Waaqayyotti agarsiise akka Waaqayyotti agarsiisetti argee booda waanan sitti dubbadhe siifan raawwadhaa dhimmeetan duukaa sii bu'aa ittiin jedhe jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Dhimmeetan duukaa sii bu'aa Waaqayyo sana booda kakuu sanaan dura dubbate sana hundumarraa chaappaa kaa'ee fi mallattoo kaa'ee fi jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa maal isinitti himuu barbaadeetani? Maal isinitti dubbachuu barbaadeetani? Maal isin hubachiisuu barbaadeetani? Maal isin haasofsiisuu barbaadeetani? Kutaa kana keessatti Waaqayyotu galgala keessaa Isiyaaqii fi Abrahaamiif Isiyaaqiin kenne. Isiyaaq kun mucaa kakuudhaan argame, mucaa waggaa 25 eegameedha. Mucaa waggaa 25 eegame kana Waaqayyo maal jedheeni kottuuti maal godhii naa kenni aarsaa gubamu godhiiti naa kenni isayyuu immoo gara biyya Mooriyaa dhaqiiti badhaamni garmanyi nagar
zim jettee otoo hin ta'ini gara kam naqiitii jedhe Waaqayyo Yisihaaq ilma kee isa tokkicha isa jaallattu sana maal godhi natti agarsiisi qalii qalma gubamu godhiitii natti agarsiisi ittiin jedheedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Haleluuyaa. Maal godhi natti agarsiisi qalma gubamu Mooriyaa dhaqiitii tulloota keessaa isan sitti agarsiisu irratti ilma kee aarsaa godhinaa kennii ittiin jedhe jechuudha. Tulloota jedheen dhiibne tulloota keessaa tulluu tokkotu jira. Tulluu sana immoo maalan godhaa sitti agarsiisaa jedhe. Tulluu sana irratti ilma kee Yisihaaq maal laa goota aarsaa naa goota jedhe. እኔ በጣም የገረመኝ በጣም የተገረምኩትን ምስጢር እዚህ ጋር ቱሎተ ኬሰ ቱሉን ጅራ ዋይን ቱሉ መጽሐፈ ቁልቁሉ ኬሰት ዋይን ቱሉ ዮኪ ዋይን ጋራ ዋይን ለፈ ኦል ከአዳ መጽሐፈ ቁልቁሉ ከቋራቲ ከመዳሰደን ለቀባል ከኮሞፋቲ ሀርገመ ዋቀዮ በከቡ ሀርገመ ዋቀዮ ጀቹን ኢዶት ዋቀዮ ፊ ነምኒ ወላ አርገኒ ጀቹን aska kuaraatti gaafa finnummoo ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin bakka bu'aa jechuudha. Karaa ittiin waaqayyoo nama argu, karaa ittiin namni immoo waaqayyoo argu jechuudha. Kakuwaaraatti tulluu irratti waaqayyoo namatti mul'ata. Kakuu moofaa keessatti tulluu irratti waaqayyoo tulloota keessaa tulluu tokko wayii irratti waaqayyoo namootatti mul'ata. Tulluun sun gaaddidduu kakuwaaraati. Kakuu moofaa guutummaatti gaaddidduu kakuwaaraa waan tureefi tulluun sun gaaddidduu kakuwaaraa waan ta'eef tulluu irratti waaqayyoo namootatti mul'ata. Tulluu sanaan iddoo argama waaqayyoo jedhameetu beekama. Iddoo argama waaqayyoo, iddoo argama hafuura qulqulluu, iddoo argametti waaqayyoo namoota argu, iddoo itti namoonni fuula waaqayyootti argaman jechuudha. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. So maalinni jennee gaafa gaafannu gaafa hubannu kutaa Kiristoos jennee gaafa laallu argama waaqayyooti. Iyesuus Kiristoosiin kan inni bakka bu'u jechuudha. Hallelujah. So gaarota sana keessaa gaara tokko irratti gaaranan isi agarsiisutti maal godhi ilma keessa jaallattu aarsaa godhi naa kennii ittiin jedhe. Sana booda Abrahaam harree fe'atee qoraan ittiin gubatu billaa harreetti fe'eetu qoraan ittiin aarsaan dhiyaatu harreetti fe'eetu warra harree sana oofan warra billaa baatan immoo hojjetoota isaa keessaa lama fudhateetu deemsa jalqabee jedha. Guyyoota sadiif barbaacha ture gaafa guyyaa sadaffaa fuulleetti tulluu isa waaqayyoo itti mul'ise sana maal godhe tulluu isa waaqayyoo itti hime sana hin argee. Haleluuyaa. Tulluu isa itti waaqayyoo itti isa beellame iddoo beellama waaqayyootti iddoo beellama waaqayyoo arguu jechuun ilaaluu jechuun hubachuu jechuun lafatti waaqayyo nu eegutti waaqayyo arguu jechuun lafatti waaqayyo nu barbaadutti arguu jechuun lafatti waaqayyo argamutti arguu jechuun lafa dhimmoonni keenya jiranitti arguu jechuun tulluu sanarratti fuulleetti ilaalee hin argee sana booda warra hojjetoota isaatiin yookiin garboota isaatiin naa'oota isaatiin akkana jedhe isinii fi harrichi kun asuma turaa ani fi mucichi yookiin ani fi Yisihaaq immoo deemnee aarsaa dhiyeessineetu waaqayyoof saganneetu deebinaa jedheera. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Deebinee dhufnaa jedheera. Achittan mucaakoo qalaa miti. Amma yoonaa kan inni oofee deemuu fi Yisihaaqiin qaluudhaaf. በጣም የገረመኝ ነገር ይሄ ነው። deebinee dhufna jedhee garuu tinbiitii dubbata. Lammata immoo harree fi warra harree oofan mandaratti hambise. Harreef warra harree oofan mandaratti hambisuu jechuun afaan kakuwaaraatti tajaajila kakuwaaraatti hiika jireenya kakuwaaraatti jireenya waaqayyoof aarsaa hin taane of biraa hambisuu jechuudha. Jireenya waaqayyoof aarsaa hin taane of biraa hambisuu namoota waaqayyoof aarsaa ta'uu hin dandeenye of biraa hambisuu biraa afuu mandaratti isaan gatuudha. Mandarri biyya lafaa bakka bu'a. Tulluun Kiristoosii Yesuusiin bakka bu'a. Gara Kiristoosii Yesuusitti gaafa dhufnu jireenya aarsaa ta'uu duwwaa hidhanneetti kan dhufnu. Jireenya aarsaa ta'uu duwwaa qabanneeti. Eenyummaa keenya aarsaa gooneeti. Harreen hin nyaatamtu aarsaa hin taatu kakuu moofaa keessattis kakuu haaraa keessattis kan qalamu kan aarsaa ta'u oolaa. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Inni gama biraan immoo garboonni Israa'eel irra kan darbe namni biraan aarsaa dhiyeessuu hin danda'u. Garbichi aarsaa dhiyeessu mucaa yoo ta'e malee luba yoo ta'e malee qomoo lubootaa yoo ta'e qomoo warra fo'atamanii yoo ta'e malee kanaaf of biraa hambiseedha. Of biraa hambiseedha. Aarsaa dhiyeessuu waan dhabuuf
jireenya aarsaa hin taane warra aarsaa inni kanfalu aarsaa inni dhiyeessu kana qalma inni gubee waaqayyoof aarsu kana hubachuu hin dandeenye sadarkaan hubannoo isaanii achi kan hin geenye sadarkaan tajaajila isaanii achi kan hin geenye sadarkaan beekumsa isaanii achi kan hin geenye obbiraa hambiseera. Ergaa tokkoon isinii qaba. Saba nana saba waaqayyo jaallateedha. Saba nana saba waaqayyo ayyaana baay'iseedha. Saba nana saba waaqayyo fo'ateedha. Haleluuyaa. Har'a waaqayyo gaara tokko irratti si beellamee jira. Gaara tokko irratti si beellamee jira. Gaarri beellama waaqayyoo gaara tokko duwwaadha. Gaarri beellama waaqayyoo gaara tokko duwwaadha. Gaara tokko qofa. Gaara sana irratti waaqayyo aarsaa kan dhiyeessu. Haleluuyaa. Gaara kanatti Abrahaam ol ba'e obbiraa hambise. Ergaan isinii qaba. Wanta jireenya waaqayyoo fuulatti dhiyaattanii aarsaa akka hin taaneef wanta isin danqu, wanta jireenya keessan danqu, wanta mul'ata keessan danqu, wanta hafuura keessan danqu, wanta laphee keessan danqu, wanta jireenya keessan hafuuraa danqu akka isin hiikkattanii waaqayyoof aarsaan dhiyeessine wanta godhu obbiraa hambisaa, obbiraa deebisaa, obbiraa dachaasaa. Haleluuyaa. Waaqayyo har'a akkasin obbiraa hambiftan barbaada. Waaqayyo har'a akkasin obbiraa dachaaftan barbaada. Waaqayyo har'a akkasin obbiraa fixxan, akkasin obbiraa deebistan barbaada. Haleluuyaa. Isinii fi aarsaa keessan duwwaa barbaada waaqayyo. Siif aarsaa kee duwwaa barbaada. Akkas jedhaatee